shoo malaayikaan gaa rabbiin wanta natti hin godhin alhamdulillah irratti ammaartee keenya kana boodara duguuggaan waanuma ta'e bakka nama qubaan fuutee nurra fakkeesse malee warri yoo akka shaayii dhuudan shaayii teessan keessa isin jalaa seenu kun silaa nu hambistanii gaafa duraa bareedaa ture. Yoomina xibbootii argatte naan jedha obboleessi keenya xibbootiin maali jiddumaanuu atummaan narraa hormeessimee bishaane. Obboleessi kiyya maal jee? Yoomina xibbootii argattee naan jaa. Xibbootii. Meeqa irra deebi'ee dubbisaa biitti. Xibbootii yaa xibbootii. Lakki ani hin beeknu nuti nu bira qaanyiidha xibbootii waan biraaf haa ta'uu danda'an beekwaan. Allah waaqayyo. Afaan Oromoo kun nama dhibaa bara. Afaan Oromoo wal adda qotata ilmi namaa. Nu garana qotanne isaan garana qotatan isinii galee afaan Oromoo kun baalage. Yaa wal dabaluu qonni afaan Oromoodha. Akkasii hawaasa hojii qofaltee taphachuu seentee miree. Rakkoon qabu malee amma si waliin kolfeeyyuu katabadhu bara hawaasa kiyya yoo akkanatti nu laalee anaaf si walii jaalate rakkoon qabu iyyuu dansaa iyyuu. Bar hawaasni turee dhugaa rabbi ozaa saniin miti ozaan sun akkami siraan majaanii beektaan ijoolleen barattoonni tunnaan taatu si galee saniifin barattoota sun ijoolleen dhiisumaa naan godhanii jeetiin firraa isin dhiise. Hayyamsiistee nama dhiitti obboleettiin tenna isinii galee hayyamsiistee nama dhiitti isinii galee okay barattoonni isinii taatu qooyi ijoollee reef biyya faranjii duudde tawfiitifuu tamaariidha manaam isin jedhani. Akkas naan jedhan gaafa iddoo dura fa'aa tuweenii maayikiin jaaladhe jechuun biyya faranjii hojaan dura waan bakka akkanuma doolaara hammaara takkaansaa wayyaa saayibni isaa san tole nan jiru dhiiroo erga inni maayikii malee jee dhiiroo ozaan sun akkami silaayoon siin jaaladhe jeen yaa jechaatiin ture booda tana kunooni baratanii faranjii barsiisaa naan jaanii. Barumsi like akka beeda barumsi yaa baga taate achitti kore deebite osoo waan biraa naasayin deebite sii gale maa inni beeta barumsi bareed barumsi faaya sii galee barumsi fayyaadha. Oza dalagaa kee ozaan maal godhe dalagaa ozaan maal balleesse sii galee kennatu nu dhiitaa jira ijoolleen tamaariidha jetteetiniin amma wanni ati beekuu qabdu maa inni beeta. Tamaarii ta'ee astamaarii ta'ee as biyya kana hojjechuutti faayaa wayita seente barachuun dirqama laazima keetti sii galee. Innaa waan namni jedhu ijoolleen tamaariidha namni yaa biyya ambaa wayita jette Yurooppii wayita jedhe namni akkanuma sii galee waa lafaa guura ta'u wayii si'a wanni akkasii hin jirtu sii galee. Jireenya akkasii jiru biyyatti bichaa warra biyyaa bichaatti sammuu akkasii sanii yaada malee ijoolleen ta'e naamma ijoolleen biyya biraallee jirtu isinillee hin beektan miknaatum biyyuma arabaa kamittillee maallaqa akkamitti akka fiddan hin beektan waan ta'eef isinii ifeera warri biyya faranjiillee maallaqa akkamitti akka fidu hin beektan isiniif taphaa miti isinii galee isiniif haasaadhaan waan isin shawwadanii miti hin beektan garuu warra biyyaatti ammallee xiqqoo warra biyyaa bira rakkoon akkasii jirti. Hadhaan tanallee Yurooppii yoo jedhan Ameerikaa yoo jedhan maal yoo jedhan waanuma kanatti hammaarata wayii si'a obboleeyyan keenya. Biyya faranjii jennaan amma dhugaa dubbachuuf biyya faranjii gisee jaanii baqaanii jira miti. Booraadhaa borboo kun doolaarri bira guutuudhaan jaa. Garuu immoo akka yaade naan taane saniifin gaafa tokko barusumaan siin jaalatiin hin beektaa doolaaruma kana fa'aa jaaladheetiin. Lakkaan hin jaalannee yooti. Dura doolaaraan jaaladhe amma erga wanni jirtu hundi natti himanii jaanii dhugaa jirtuun dubbadhare. Okay, amma dura ati doolaara jaalatte malee anarraa hajama takka iyyuu hin qabdu. Dhagee barsiifin himu jira waliikum salaamtu larkaatu. Yeroo jalqabaa sanii biyya faranjii minaamin gisee jaanii bakka biyya guddatte waan ta'eef maallaqa kan akkanuma warri achi jiru kun tujjaara na fakkaata si galee. Kanaafini ilmaan arabaa natti wajju jira. Yaa binti qillil adab.
osoo isii waan biraa qaraatu sii galee osoo isii waan biraa qaraatu obboleettii teenna afaan qabe obboleeyyan teenna daa'imman dhufte haadha raahu baga isitti. Haasofni kee inni mi'aawaa zeddoo amoo zed. Yaa oza ilmaan nacikee karaa silaa biraan baama wulii irratti taananii. Namichi sawaa yaaduu dirreedhawa. Oza keenya uummanni kun jaalala namaa jidduu seenuu tafe gaashaa Allah guyyaa biraa. Daddafi maddu jaalala namaa jidduu seenuu deema akkana jedhi amma ati jaalala kiyya qabdamoo jaalala doolaaraati kana bichaa dhugaa jirtu bichaa dafii qaree. Dhaggeeffadhu an jaalalatee dhugaa dubbachuuf jaalalatee hin qabu jaalala Ameerikaatiin qaba jaalala biyya Faranjiitiin qaba garuu immoo erganii fi barattoota taateen barattoonni maal naa godhare. Wallahi billahi obboleettiin teenya goldii gara isinii galee dubartii akkanaa tan yoo asillee dhufte biyya kanallee dhufte dhiira jala kan teenne dubartii akkanaa kan osoo anamma danda'eetu iyyuu obboleettii teenya tana jaartii naataati jedhee ani fidadhee wayita ana bira geette isii maallaqa soite waan ta'eef jaalala ana gafedheetti dhangalaase ani inshaa Allah kwaasiillee akka barbaadetti waliin taphadhee isii wayita as geette goldii garnechaa ganzab ነው የምትፈልገው deemtee ka ganzaba qabu jaarsa wayii biran dhayti isallee yoo dandeetti qaffaltee yoo qaffaluu dadhabde biraa baate ka ganzaba qabdu ka biraa soitti dubartii akkana rabbii isinirraa maqaan nyaatiin dhagee maqaan nyaatiiniiti ammoo ilmaan qaalittiin narraa dhuftee lolteen silkii haasa'u jirti jetteeti maqaan an balleessin ooza no maqaan balleessan jiru wallaahi billaahi dhugaan jirtu tan ta akka teetii tan yoo dhuftillee ka dhiirsa jala hin teenne ka dhiirsa jalaa baatu ta akka teetii tan niin ta'a dhageeffadhu wal dabana ati taa'uufuun taatu anayyuu amma badheedha ayyuu bara osoo na bira hin gahin iyyuu badheedha ayyuu ani barsiin jaalanne maallaqa qabda si'eetini sitti dhiyaadhee jette sii galee osoo anamma maaliif jettee maaliif akkana jechuu dandeessee jettee narraa hin baafne sii galee akkanumatti yaadde sirraa haa baasu achitti kabara sirraa haa baasu ani maal sirraa baasa ani guyyaa gubbatti garam sirraa baasa argaa keewu awwaan biraan narraa baasii wallahi billahi achi bakka barattetti sirraa haa baasan ani sirraa baasu dubbii jechan wallahi billahi sirraa hin baasu maqaa rabbii an sirraa hin baasu an nama akka keetii kanarraa mu inshallah du'ee na qala rabbi si ati qeetu jecha baasi siin jechaa jira bar wallahi sirraan baasu wallahi billahi kakadhe rabbitti kakadhe sirraan baasu yaa bobaan afaan warra baaletti kam jaan dubbiin irraa baasee fumaa la afaan oromooti narraa baasiin afaan warra baalee hin qabdu ka wallaggaa hin qabdu taarargii hin qabdu narraa baasiin hunde biyya keenya ni jaan biyya keenya tikki jaanii narraa baasii waan takkana dhaggeeffadhu jechuudha ayyana caqas narraa baasii jechuun afaan oromooti siigalee afaan oromootiin narraa baasii jetteeti waan biraatiin aboo balaan nus balaan haa haayana dhaggeeffadhu baga ishoon irratti dhaggeeffadhu amoo dhiifama naa godhi sirratti hin jenne obboleettiin teenya si jaaladha naan jette malee ani hin jenne sii galee obboleettiin teenya si jaaladha naan jette eegasii booda namni biraa waan biraa itti haasa'ee jennaaniin waa'ee tiwiiniin faa wal qabsiistee ajandaan gaafsan ka'ee jennaaniin ijoolleen ta'uufiitifuu tamaariidha ijoolleen tamaariin dammoo homaa sii godhuu hin dandeettu naama jedhaniin hin boo'in amoo jedhaniini jennaan obboleettiin teenyaas deebite ani bar wayiin si jaaladhe maallaqa jaaladhe jette afaanuma baaftee sii galee mirga isiidha yaa dhugaa akkanatti dubbachuun dubartiin dhugaa akkanatti dubbattullee akka tokko hin jaalatamti garuu tun dammoo dhuguma dubbattu san keessattuu waan boruuf hin taane dubbatti isinii galee tun ammoo osoo dhufteellee osoo ana bira geetteellee inshaallah karaa maallaqa ittiin yaa tuwin rabbi sodaadhu dheengadda tokko gurbaan tokko Ameerikaadhaa wal fuuna waliin jenne rabbi jee hireetti cirrachan naqin aboo hirente waan ani dhugaa haasayeef hin baddu waan ani dhugaa haasayeef hirente hin toltiyyuu sii galee akkamitti tolti tun akkana irraa ufee gaachaa kiyyaan namaaf anarraa ifee ganaadha waynumaan kasaaree kamiifi fuudheen gadda wal barree torbee hunguunne dhugaa rabbi maal akkana wal godhuun na dhageeffadhu sii barka gadi naqaa jiru anaa miti
dhugaa jirtu kaasee si bar anaa miti sii galee irraa baasi bakka ayyan wallaahi billaa irraan baasu irraa baasi hin jedhina wallaahi billaa irraan baasu na caqasi okay narraa baasii miti na caqasi maaliif jettee naan jee dhugaa dubbachuuf ani haasawa guradhee haasawa dheereffadhee si hojii qoflee taphachuuf malee namaan hin beene maallaqa qabajii akkanumatti waan hin beene ittiin seenu namaan hin jaalannes na dhagayi amma dhageeffadhu guurii gurraa guuradhu waan ati beekuu qabdu maa inni beekta yoo gara siireesii hin deemna jette yaa like yoo mana jaalatteeyyuu ooma si jaaladheeyyuu akkanatti osoo waliin hin naasayin tama ijaattu sii seena tama ijaattu naaseena sii galee. Haya amma baqa kara siireesii deebinu baqa reefu nama qofalchiisnannee waa hunda haasofne sun hundi kijiba. Afaan tuna alba'ee jedhii dhiifama gaafadhu dur kanarraa baasii jettellee afaan tuna alba'ee jedhii dhiifama gaafadhu dur sanii miteennaa wanni siireesii deebinu takka hin jirtu. Malee. Abbo hawaasa keenya akka keenya dubbii tana narraa baasi dubbii jechuun akka harargee na caqasi jechuudha. Afaan tuna alba'ee dhiifama naa godha. Akkan. Baqa. Hayyee. Amma. Karaa qubna garii deebi'uudhaaf jaalallee qabda amma. Hin qaba'ee. Eessa jirti? Khayr inshallah. Astaghfirullah lazim. Eessa jirti? Eessa ayyisiisa waan? Astaghfirullah. Yo. Rakkoon qabu. Rakkoo qaba malee. Laa naafi si walii gallaa koo bakka isiin jirtuu fi goda isiin jirtu himta. Bibi alam. Moda kasti taata kopilee jira akkanuma calanjeena. Ndawlana. Beza ndaw. Kuma dhibba sadii butaa mee taaftaafii kuma 270 irra jira. Kuma 300 butaa. Saasaanti. Okay. Dawallat. Eessa geette? Kuma 300 butaa Eessa geette habiibti? Maal jedhaani jirti? Laa kuma 300 butaan jechuun jira taaftaan kuma 270 irra jira. Bibi. Kuma 270? Gaza. Nama meeqa si jala jira? Laa reefu namni hedduun na jala ture. Reefuun geemaan taphachaa ture dadhabee naan firraa baase nama. Ana bira taataabii meeqa beektaa? Ayyee. Kuma takka. Amma kuma lama guute. Caaluu qabdu haa namni kun bishaan edaare. Oojaan si biratti hin qallaaliidha malee bari. Antee bakka bira kaniin si bira shunkurtii bakka bira shugguxiidha bar. Ana biratti illee ati hin qallaalii miti dubartiin ana biratti qallaalii miti sii galee. Dubartiin tamuyyuu. Ta'uu baannaan dhugaa jirtu san walitti himna dhugaa jirtu san wali gayyaaf naarrame. Abbo rabbi jedhii waan gayyaa isaan naaseen ishee tuu. Abbo balleettiin kenna baalage ishee. Abbo jecha na jalaan jijjiirin gurbaa. Abbo rabbii jedhii waan baalagee naaseen rabbii jedhii rabbiin si qabeetti narraa yaasisa. Yaa jira namni wal komantii dhugaa jirtu wali gayyaaf na jechuun waan baalagee haasa'udha. Somaaltiitii takka jaalalaan narraa qabeen qaree bugeemmoo wajji taphannee kuttee ammas natti ergachuu dubartiin waan biraa zamanni lawwaxameera dubartii waan biraa kajeelteetiniin si jala deddeemtii ofirraa badhimatti ofirraa dhoogi. Ishee? Maal rakkoo qabaree dhiira takka ta'u Oromoo fuunaa barni bareeddii micattiini. Okay. Obboleettiin. Usadaa yaaluma. Okay, ችግር የለውም. Amma eessa jirtiin jeebar wanni reefuun hin qabattu sana eessa jirti sila? Eessa jirti beektaa? Anamma otaasirraa baane viidiyoo isii erga yoo waan naa taatu taate dhugumaan uzaa dhimma daalti minaa itti deebii kennita. Like maal arge beektaa? Viidiyoo isii tokko video waan akkana keekii asirraa faa gammuran ka wannaadhaan kapkatiidhaan dalagan tokko agartee video kapkatiidhaan dalagamu waan namuma kana akkanatti wannaan faa gammuran wayi like billaan akka keekii kanatti namuma beekadhiis fooloo walitti qabna wallaahi miiciyyoo kana footoo gizee hunda kapkaatiin akkanatti murtee keeka garaa keessa keeka mul'isu saniimi
keessattuu ila ka gubbaa kanaan gadi of murte takka osoo hin ta'in ila akkana as bira Saayibati wallahi follow oli qabna ni No, 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 yeroo hedduu waan nama